daawwattoota keenyaa akkam jirtan bakka garaagaraatti nu daawwachaa akka jirtan egaa baga irra deebi'uudhaan gammaddanii wajjin gammanne isiniin jecha muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Noobeelii nageenyaa addunyaa bara 2019 injifachuu wal qabatee uummanni Oromoo biyya keessaa fi hawaasni Oromoo biyyoota alaa haala garaagaraatiin gammachuu isaaniitti dhagaamee ibsachaa jiru. Haaluma kanaan hawaasa Oromoo Minnesota jiraatan keessaa garee gareedhaanis ta'e akka maatiitti namoonni walitti dhufuudhaan gammachuu isaanii ibsachaa jiru. Nutis OMN bakka kana argamuudhaan Langannoo reestooraantii kan Dr. Maarkos Bukuto keessatti gammachuu akka maatii fi hiriyoota wal ga'anii gammachuu qoodamaa jiran kallattiin isin dabarsinaa itti yaadda. Waan deemnuuf akkuma beektanii namni kun nama asiin durallee qabsoota natti adda ofiillee dhaabatee diina maqaan isaa ka beektanii yeroo geesse namni garii irra caalaan adda ofii dhaqee diina Dr. Abiy abbaa nagayaati osoo nagayaa kanaaf hin badhaafamin abbaa jaalalaati jedhee adda ofii mormatee diina addaan facaasee magaalaa Minnesota kaapitaalii irratti adda ofii jedhe nama san sagantaan asii afeerree kana aansee sagantaa keenya kaammaa itti kalaayee haasawa nu godhu Abdulrazak Naboo Baashakadir jedhama yookaan maqaa isaa qabsoo yeroon geesse kanaafuu yeroon geesse asii nu kalaayi. Akka mooltan hundumti keessanuu uummanni Oromoo takkaahu ammas uummanni addunyaa keessa facaatanii jirtan kan hamileen keessan sababa lammiin keessan ilmi keessan filosoofii yookiin ammootu yaada walitti hidha'amuu wal jaalachuu fi dhiifama walii gochuu jedhuun gadi bahee seenaa Itoophiyaa seenaa Afrikaa jijjiiruu danda'e yeroo gabaabduu keessatti kan ammoo addunyaan laaltee madaaltee firii agarte sanaan ammoo badhaasni kun nama kanaan mala jettee badhaasa kana biyyoota tokko lama miti hedduun keenya hin beeknu ta'a. Rikomendeeshiniin sadarkaa kanarra gahuudhaaf namoonni yaada jalqabarraa kaasan kanneen kabajaan isaanii maluu fi maqaan isaanii illee ka'uu malu kanneen akka Dr. Awwal Adoo kan propoozaalii kana barreessaniitiin jalqabarraa dhiyeessan galan isiniin malaa jedha. Wanti kun osoo namni tokko kaasuu baatee as hin geenyu ture garuu ammoo badhaasa kana yeroo kennamu rikomendeeshinii biyyattii sanaaf kenname namni hedduun kennan beeku. Biyyoota 322 kan ta'an rikomendeeshinii 377 ta'u kenname isaan kanneen keessaa rikomendeeshinii kenname san hunda isaa keessaa 270 Itoophiyaan fudhatteera hojiirra oolchuudhaaf. Kanaaf waan tokkoo miti rikomendeeshiniin kun yoo laaltan it is very amazing. In fudhannaa kana hundaayyuu ni jijjiirra jedhamee waadaa galameera. Jijjiirama jechuun amma dura maaltu ture yoo jettanii ilaaltan waggoota 2 dura. Waggoota 2 dura mormii mootummaan sun jijjiiraa kana hanqinoota jiru jijjiiraa jedhan hunda ni didan. Har'a immoo namni kun rabbiin galanni haa ga'u jijjiirama lammiin kamuu addunyaan barbaadu ni fudhanna jedhee seenaalee waggoota dabran keessa turre keessaa muraasa yoo kaafne waggoota arfan dabran qofa yoo kaasne jechuudha. Hidhamtoonni siyaasaa biyya sana keessa turan. Ilmaan Oromoo qabsaa'onni biyya alaatti baqatan. Kan lubbuun ilma namaa manaa fuudhanii bakka bu'e hin beekne tokko lama akka hin taane ni beekna. Ilmi namaa waraabessaan nyaatamaa ture. Sana hunda dabarree har'a ammoo sadarkaa kanarra geennee biyyoonni addunyaa 300 bobaahuma rikomendeeshinii si kennanii yaada kanaan fooyyessi jedhanii yaada kana fudhatanii waggaa 2017 kan morome jechuudha kan didan. Sadarkaa kana har'a gahuun Dr. Abiy jechuun assaamentii isaa kenname kanallee har'a yeroo baay'ee hin hubannu 2014 bara 2024 kan goggaasaniitti hojiirra oolchuu qabdan jedhamee hojiitti kenname jira. Badhaasa kanaa miti itti kenname. Ibiddarra kaayanii itti kennanii ilmaan Oromoo badhaa.
Kanaaf dhaabbileen siyaasaa hundinuu yoo wanti badhaasa waliin itti kenname kun hojii irra oole qabsaawaan Oromoo hundinuu kan du'ellee akka galeetti lakkaa'e. Hojiin kun hojii irra oole. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo hundumti keessanuu sadarkaa addunyaa irra oole jirtan baga gammaddan. Baga guyyaa kanaan isin gahe. Baga Rabbiin osoo lubbuun teenna jirtu walakkaan isaanii biyyee ta'anii jirani. Nuti ammoo irree qeerroon gadi bahee du'a moo'atee asiin bahuu isaatiin baga asiin geenne baga gammaddanii ani akka ilma Oromoo tokkootti iddoo kanatti na affeeramee sagantaa kanarra argamuu kootiif illee hedduu gammadaa. Boru ammootu hanga baroota lakkaa'amee isaanii kenname kana keessatti wanti hojjetame kun hojii irra akka oolu tokkoon ilmaan Oromoo, tokkoon lammiilee biyya sadii, tokkoon lammiilee Afrikaa waan kana hojii irra oolchuudhaaf addunyaan ganama kana walgahii kana keessa ture bahe. Ni gargaaraa jedhaniiru addunyaan. Nutis akka ilmaan Oromootti wanti nurraa eegamu jijjiirama kana jijjiirama haqa qabeessa akka ta'uu fi waan Oromoodhaaf qabsaa'aa turtan waan ilmaan Oromoo lubbuu isaaniitti kennan maqaa kaa'uu qofaa miti yeroo baay'ee nuti nama yaamna. Hojiidhaan ni agarsiisna. Rabbiin jarallee warra jijjiirama kana fuudhee lafarra kaayanii ilmaan teenna daraaraa jijjiirama kana akka dhandhamtu akka Rabbiin taasisu abdii guddaan qaba. Ulfaadhaa galatoomaa. Oromoon addunyaa irra jirtan ammoo ergaadhaan isinii qabu. Oromoonni addunyaa irra jirtan eessumattuu taanaa waggaa muraasa dura World Health Organizationidhaaf yeroo lammiin Itoophiyaa tokko aangoo bakka sanaa kennaniif qophiin garaagaraa gammachuun garaagaraa bakka hundatti dhageessifamaa ture. Maqaa isaa kaasuudhaaf Dr. Adhanom namichi Teedros Adhanom sadarkaa hundatti qophiin bakka aangoo argachuudhaaf kuni ammoo wanti har'a kenname kuni badhaasa nagaha buusuudhaaf wanti isin jalqabdan kuni waan gaarii. Kana itti fufaa jedhamee amaanaa wajjin itti kenname. Kana qofaa miti. Isteetmentii jarri barreessan keessatti badhaasni kun Dr. Abiy akka nam tokkootti qofa osoo hin taane namni jijjiirama Itoophiyaa kana keessatti gahee qabdan kamiifuu badhaasni kun isa keessan hundaa jedhamee kennameef. Kanaaf badhaasni kun kiyyasi keessanis kan qeerroo lubbuu isaa gabbare hundaati jechuudha. Kan lammii Itoophiyaa hundaati. Kan faranjoota yookiin ammoo uummata adaalii Oromoo wajjin dhaabatanii jijjiiramni kun qaamni kun biyya kana fuudhee bakka biraatti geessuun kan isaan hundaati jechuudha malee kan nama tokkooti jedhamee waan kennameef kana Oromoon hundi isaanii kan sirriitti hubachuu danda'u qaban. Kanaaf jijjiirama kana badhaasa addunyaan akka salphaatti namaa kennituu miti. Waan akka salphaatti argamu osoo hin taane abdii ilmaan Oromoo lubbuu ishii kennanii ilmi namaa sadarkaa kanarraan baasuudhaaf kenname waan ta'eef waan akka qoosaatti dhufee miti waan kana namuu hubannee bakka jirutti jijjiirama kana haa gargaarruu haa deeggarruu waliin haa dhaabbannuudha. Jijjiirama kana keessatti dhaabbilee siyaasaa keessattuu dhaabbilee siyaasaa Oromootiif ergaan qaban. Dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa biyya galtanii jirtan. Isin fuudhee hidhaa baasee biyyatti illee kan galche jijjiirama kana. Jijjiirama kana amannee fudhannee qaama kana wajjin dhaabannee hanga 2024tti hojii hojjetamuu danda'u kan akka achirra nu geessu qaama kana waliin hojjedha adda hin fiigina waliin dhaabadha Oromoon amma dura taa'ee danda'a waa jedheera. Waan waliin dhabne malee waan irra wal dhabne hin qabnu jedheera. Kanaaf yoo isin wal bira dhaabatin abdiin uummanni Oromoo qabu jiru. Qeerroon har'a maal jette hiriira irratti waan qabnu hundaa amannee isinit kennine jette. Fuudhaan hundeessisaa jette yoo diddan ammootu nuti biyya keenya ni eeggannaa jette. Qeerroon waan hojjetu beeka. Qeerroon Oromoo badhaasni kun badhaasa Dr. Abiyyiin dhuunfatti kenname osoo hin taane du'a moo'attanii saba keenyaaf kana booda gabrummaa baannee hin deemnu asirratti nurraa dhaabbachuu qaba jettanii qaama biyyattii sana diiqaatiin ture fi akka fedhe godhaatiin ture san hunda qe'ee irraa baanii galchitan. Dhugaa jirtu kana. Hadha ammoo kana fuunee abbaa biraatiin kennamu badhaasni kun adda durummaadhaan badhaasa qeerroo Oromoo injiina qabsoo Oromoo akka ta'e beekaa. Waan kana ammoo bilaashatti isin hin finne lubbuu meeqa akka itti baastan ni beektanii. Waa meeqa biyya akka banii ilmaan Oromoo qurxummiin akka nyaatan ni beektanii. Kana hundaafuu galata keessa waan ta'eef badhaasni sun badhaasa keessani. Badhaasa kana kabajaadhaan qabadhaa ol kaayadhaa jijjiirama kana hojiitti illee jijjiiraa. Hojii yoo jijjiirtan qofaadha. Ilmi namaa kan faayidaa irraa argachuu qabu. Waraqaan kenname maallaqni kenname gatiin qabu. Lafarratti ilmaan Oromoo achirraa akka fayyadaman gochuudha. Badhaasa 9,900 kenname doolaara kenname kana amma dura Mallas Zeenaawii maal godhe? 200 doolaara misoomaan argate. Barattoota ilmaan hiyyeeyyii kanneen harka qalleeyyii itti barsiisuudhaaf kenna. Dr. Abiyyi maallaqa kana keessa isaan kaa'atu. Badhaasni kun kan uummata Oromoo mara osoo hin taane kan uummata Afrikaa hunda waan ta'eef kan akkasitti haa kabajnu
An akka ilma Oromoo tokkotti hedduu gammadee baga gammaddan isiniin jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan Itoophiyaa akka Itoophiyaatti Minisootaan maal akka taatanii beektan. Minisootaa jechuun lafee dugdaa qabsoo uummata Oromoo jechuun danda'a. Oromiyaa xiqqoo jennee yaadna. Amaanaa 24 hojiirra geettaniitiin isinii kenname kana qabxiilee 270 fudhattan kana 270 ba'aa guddaadha. Ibiddarra akka isin kaayan beekaa. Kana booda akka ilmaan Oromootitti dhaabbileen siyaasaa Oromoollee dhaabbileen siyaasaa biyya san keessa jirtanillee mootummaan kun kan ittiin madaalamuu fi badhaasni kunillee hojiirra ooluu kan ittiin mirkaneeffannu qabxiilee 270 fudhatan kana ka ofii isaaniitti 327 kennan keessa filatanii fudhatan kana madaaluudhaan waan ta'u kanaan madaala gaafii keessan karaa nagahaatiin gaafadhaa. Lolaa fi jeequmsarraa wanti biyyattiin sun argatu hin jiru. Marii keessan naannawa xarapheezaa waliin ta'aatii mari'adhaa. Ammaaf kanuma jedhaa ulfaadhaa galatoomaa. Biyyi tun of dura deemti. Of dura deemti. Of duuba deebisuun hin danda'amu. Waan of duuba hin deebisneef gufuu hin ta'inaa. Gufuu ta'uun keessan suuta harkisa malee qabsoo uummata gabroomee gabrummaa jalaa bahee inchi takka of duuba deebisuun hin danda'amu. Kana beekaatii qeerroo wajjin of duraa sochoodha. Galatoomaa naaf jiraadhaa.